Jirra jirtu Oromoo harka fuune akkam jirtan nagaa bariin nagaa barraayini nagaa kaisinii dhiyaa nagaa kaisinii barii nagaa jenna akkam jirtan nagaa harka fuune nagayni koo bu'aa bahee laggeen qaxxaamuree qilleensa yaabbatee ka ulfinaa fi kabajaan dabaalame dhala Oromootii fi firoottan Oromoo hunda bakka jirtanitti isin haa ga'u jirra jirtu irra deebinee mee ol faffacaasaa arra dubbiin ta duriin xiqqoo gargarii waa hedduu waliifis dhaamsaas dabarsin waliifis akeekna wal barsiifna guca walii qabsiifna wal qarra wal moronna akkasitti ta khuttees wal yaadachiifna namni wan dabre yaadatuuf ta fuuldura sirreeffachuufi irra hedduu ni daganna waan dagannuuf naa galuu didee har'aan tana waa lama nin dhiyaadhe waa lamaan kana nama lama ka mataa moluudha ka shiggireerra wallolu tokko kan lammadaa nyaadhaa sadee walirra hin jirre waan juun qabadhee dhiyaadhee walii firaa bakka jirtanitti wal dhaqqabsiisa garuu waa hedduu if keessaa qaba akkasi maal jetti Oromoon namni jaartiin dubartiin jaarsaan kufte ilmaan kaatii jedhan kanaaf nuti hayyoota keenyaanii kufne hayyoonni dhalti duubaan dhuftu tan gabrummaa fudhattuu sii miti tan namni sossobee bitee hidhaadhaan bituudhaan roorrisuudhaan ajjeesuudhaan jilbiiffachuu isuu miti dhaloonni har'aan tana jiru kun kanaaf rabbiif galanne haa ga'u seenaa ay dubbiin har'aa dubbii jajjabduudha waan jette har'aan tana goofataas mirrigaadhaas darashiidhaas shoobdoodhaas keessa finnaa jechuudha akkasitti wal bohaarsaati dhaamsa walii dabarsin garuu waan isiniin jiru akka gaaritti namni waa hiruu dandeeysan karaa vaayivaraatiin karaa imoodhaatiin karaa wasaabbiitiin miseenjaraanis walii firaa wal dhaqqabsiisa waan jeebar bara abaar bishingaadha odoon kunoo yaaboo shammadaa deemu anaa goraa funaanu mitiin ijatiyya buute harreen tiyyaas guddoon utaaltee gaa dubbaarra buute qaallittiin garaadaa guddoon gatu utaaltee dumucaanarra buute jazaa'iin rabbiin oltu rabbi jazaan balleeysu qaallittiin sanuu odoo shammadaa deemtu dhuftee qe'ee tiyyatti duute خفنسي من قدون الله لكين الرافوت جزائر ربي نولت ربي جزام بليس كنافي نملا مكما تعملوا كشجري الرولولو خبجان سبير الدبيج تجان مولون خنين هادو سلاجي نمني لما كما تعملوا دا كان شجري الرتي ولولو jechuun dhaamsi kiyya kanarraa warri Tigraay fi naannoon Tigraay fi naannoon Amaaraa dachii irratti wal lolaa jiran daangaa irratti timjii irratti wal lolaa jiran kaleeysa gaafa biyya qabatan wanni rabbiin jazaan dhiisu jeef heddummina namaatis xiqqeessuun ni danda'ama bal'ina dachiillee dhiphisuun ni danda'ama kajuun
Oromoo irratti xiyyeeffannaan addaa godhamtee heerri biyyattii san keessa hin jirre Oromoo irratti Oromiyaa irratti tumamee nama hidhanii fixuudhaan gabaabsuun Oromoo dachii isaanii nama biraatiif bahaan dhihaan kaabaan kibbaan hiruu mootummaan TPLF itti fufe. Wanni san osoo lafatti nafin naannoon Amaaraa gaafa qeeroon qabsoo karaa nagayaatiin TPLF naannoo isiitti deebiftu mootummaa kana daddaayisitee jiisitu arraan tana dhiitatee lafaa ka'ee jechuudha. San duran dubban dhiitatee lafaa ka'een teenye maali dhiitataadhaa miti. Haga yeroon naa dhuftuu gabrichi abbaa kiyyaa naa fuudhuun ni jirti. Duruma jirti har'aa miti. Kanaaf lolli daangaa irratti har'a ka'ee irratti wal fixaa jiran kun kan ifii uuman kan ifii umrii fi dheereeffachuu tolfatanii sirna san gaggeessuudhaaf tolfatantu har'aan tana ibidda dikee seene ta'ee jara lamaan jidduudhaan dhoohee jechuudha. Kuni dhala Oromoodhaa hin laallatu. Lolli daangaadhaa karaa nagayaatiin manguddoon jaarsa biyyaatiin abbaa daangaa beekuun eenyu asirra tureedhaan dhumata. Lola kanarratti Oromoon poolisni naannoo Oromiyaa humnitii addaa lola daangaati olaantummaa seeraa kabachisiisuu fi maqaa jiruun dhala Oromoodhaa guuranii daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay jidduutti wareegan taane ummata Oromoodhaa kafalchiisaa jiran. Tolli isaan nu oolan kamtu jira jara lachuu. Tolli isaan Oromoodhaa uuman ka guyyaa wal biraa nuti qabnu kamtu jira. Nu takkaa lachuutii nuu diinan jedhe. Biyya takkarra wajjin jirra. Walirraa fuune walirraa hode soddaa eeysuma jennee teenye. Nuti amboo jennee diinan jenneen takkaadha. Garuu gaafa dhiyoo tana xayyaara Arabaatiin Tigraay cabsan. Gara Oromiyaa deebinaa jiran. Oromummaa mimmattaal jiran. Laala Oromoo qalbifadhaa. Namni gartee milkiin baharratti argamte. Dhiyarrattis itti fufnaa Mangistuu Hayilamaariyaam jeesanii beekadhaa. በምስራቅ የጎነጸፍነው ትግል በሰሜን ይደገማል ከጃንሰን ዲፈማ አፋን ከነሌ ወልቅጤይሴ ዱበቱ እንደንደው ከናፍ አፋን ነማ ደደብሱን እንተው አባድ አፋፋኒ አኩመ ኪያቲን ከበጃ ተናፊንጄ ከናፍ ከሌይሰ ወሪ TPLF dachii guddoo dhiphisuun ni danda'ama. Nama hedduu xiqqeessuun ni danda'ama. Akkatti xiqqeessanis garre fixuudhaan biyyarraa baasuudhaan roorrisuudhaan dachii isaanii fuudhanii ka birii kennuuf ka fudhatu sanis ajaa'ibi. Boru kamiin ta'a kayyaan ka jaarsi keessa hin jirre. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa TPLF womaysiin kalee dalaydeetu arragaleef. Kaleeysa ummanni barattoota Oromoodhaa naannoo Amaaraatti hogguu fixan. Warri naannoo Tigraay baasa 14 geessee ilmaan isaanii fudhate. Keenya immoo abbara eeyitii gaafa cabaadhaan jenneen. Mootummaa qabnaaf teessii bara Oromoon naannoon Oromiyaa mootummaadhaaf ta'an. Oromiyaan Oromoon bulaan jirtu. Warra gubbaa jiru san illaane warri san Oromoo mijechuun danda'an. Shimallis Oromoodha. Caaltuun Oromoodha. Taayyeen Oromoodha. Waajjira lammaadhaa deqeetiin arke gaafaan gartee biyya gadhayin. Sanirraa qabee ilaa araddaatti alagaadhaaf bulcha. Kan ijoollee Oromoo rasaasaan dhawaa ture poolisa Oromiyaati humna addaa naannoo Oromiyaati ka ja'an alagaadha naftanyaadha. Naftanyaadha hogguu jennu. Naftanyaa jechuun nama afaan qawweetiin nama bulchuu jechuudha.
saba tokko qofa fuudhanii kakannanii miti namni hogguu naftanya jan amaara fa fudhata no amaara miti naftanyaadha jechuun amma warri arra biyya bulchina jee arra aangoo irra jiru kun naftanyaadha oromoodhaa misila naftanyaadha maaliif oromoo hidhaa waan jiru ajjeesaa jira saamsisaa jira dheenyuma kana wallagga keessatti joollee nama jaafixanii jechuun san dura nama lama ajjeesan maaliif du'a namni qawwee harkaan qabu oromoo ta'ee uumamuu qofaaf ka du'e waan biraatii miti dheengadda hogguu warra Tigraay cabsan maal jaan sabaa sablammootaatu ummata galatan beeyne bar ummata galatan beeyne naannoo isaanii dhayite oromoon maaliif dhumti maaltu nu ficcisiise achitti maal jaan gaafa san amaaraa milishaa amaaraatiitu Tigraay cabsee jaan sabaa sablammoonni wajjumaan lolee beekan laal qooda dhorkatan galatan qabdu waan galatan qabne irratti waan manguddummaan dhumun irratti wanni sifite jiru lola Eertiraa fi Tigraay jidduutti Eertiraadhaa fi Itoophiyaa jidduutti ta'e nama dhume ka cabee gale galatan qabu kaleessa ka Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduutti ta'e biyyattiin taane olaantummaa seeraa ka juu kijiba lolli naannoon takka yoo mootummaa federaalaa irratti rakkoo ka uumtu taate karaa nagayaatiin dhumatuu qaba sun biitti nagaan beeytu biitti nagaani beeyti nama isii bulchuutu nagaatti aman kanaafi barattoota oromoodhaa hogguu reefkisan du'ini reefkaanuu galu ka hogguu Tigraay cabsan oromummaa irrattis mirgi har'aan tana gonfanne injifannoon cululuqaan gartee Tigraay irratti gonfanne milishaa amaaraatiin oromiyaa irratti deebi'aa hogguu jaan oromoon dhagayuu dhabde elinsa xaalleen biloo ka hizbuu ganzab masabsabuun saayisamaa qartoonoota gaay kooministuu jee tokko gaaf tokko nama waa barreessu oromoo hiyyaadannu takalee dabartichumaan irraanfanna arrame naannoo oromoyaatiif ilmaan oromoodhaa wanni deemanii lola daangaadhaa kan Tigraay fi oromiyaa jidduutti ta'e wanni dhumaniif maali maal jee namtichi dhagayaa milishaa dhiitee kufaa kiyya hoo fiigee dhufaa kiyya hoo fiidee lakkeen dhufinii ilman kan kee duraan du'inii jeen dhaamsa bar dhaamsa wanni nama lama kamataa moluuka shiggireerra wallolu jeefi raayyaan teenyaa jaa warri Tigraay amaarri keenyaa jaa abbaan kaan calliseetta abbaan silaa qabu dachiin ta oromooti irratti walin lolina karaa sanii bakka biraa mirga keeysan raayya ka murawwaati raayyaa ilma sikkoo mandoo fi mandooyyuuti warri achi qubatu yoon beeyne dhagay yoon beeyne bari yoon dhagayin dhagay dachii raayyaa dachii walloo gaafa dargii cabsan mootummaan wayyaaneedhaa cinaa tokko fuutee amaaraa kennitee cinaa tokko fuutee Tigraayit dabalte dhibdeessantu arra isii dhibaa jira abbaan kaan nu marafa hundumaaf duula ka'eetu innaa taagaree jeetu ayyoo yaa indiif ta dhiigaan maleen bul ta araaran beey abboonaaf irraa hiiku sagaltu haadha duuba rafaa kanaaf yaadala oromoodha warri sirra dhayxanii lola daangaadha isaaniif jecha waree gabaaftan kun diina raroodhaati diinni oromoo sadiiw diina raroo takkaawu diina waaroo lameen diina dasaadha lameen diina dasaadha rakkoodhaa miti ilmaan hawaa adamiin wal ajjeese gumaanis dhuma dheedaa fi
obaadhaani dhufa sun Oromoo fi sabni san akkatti fixatu qaba. Ka diinara waaroo ka diinara roo kun immoo gumaadhaan nu jidduu jira. Dachiin teeysan lachuutii miti jechuun barbaadeeti. Tanaaf Oromoo biraan nagaa. Dubbiin lafaa dubbiin lafeedha. Waan ajaa'iba wayii jaatadhe waatu bishaan ibiddi wayirra laga ce'aa jiran bishaan waan keessa jiru goosa. Gaafa lolli dargiidhaa Eertiraa fi Tigraay Oromoon lola mootummaa biyya sanii irratti bantu Ameerikaan CIA isiidhaa gadhiiftee qoradhaa jetteeni ija quba qalleeysaatu hima. Kana nama sadii erganii hundinuu gabaasa galche waan qorate. Tokko maal jee namni lamaan lolli akkana deemaa jira asiin bahaa jira nagayatti namanan dimokiraasiin beekan hullum nagar wada xoorgin baarii malee sammuun isaaniitii fi yaanni isaanii nagaya irratti guddina irratti hundaa'ee beekuu janii galchan. Namni lafarraa dhumaa jira addunyaan itti yaaduu qabdi janii. Ka sadaffaa maal jee lolli biyya san keeysan jiru. Kanaaf biitti san ammatti lolli keeysan jiru ibsi janiinga. Kan ammaan tana lola jettanii isin yaaddan kun lolaa miti jeen. Ummata tokko harafu jiraa jeen kanuma saamamu kanuma numa miidhamu haaqa ifiin dubban harakkoo ifiin himan. Gaafa ummanni san hirriibaa ka'e gaafa Afrikaatu yoo ummanni san bilisoome malee lolleen dhaabbatu. Tanaaf egaa hawwisa waraana bilisummaa Oromoo namni biyyaa ba'ee biyya iyyaafata namni beela helleen biddeena gaafata namni gabroome immoo biyya iyyaafata ummanni Oromoo yoon bilisoomini gaafa Afrikaa lolli wilii babal'ata jan bara dheeraadha kun warra nu duraati. Duuba tanaaf dhiisaadha. Naannoon Amaaraatii fi naannoon Tigraayilleen isin lachuu nama mataa moluudha. Ka shiggireerra wallolu dachiin ta Oromooti walloo raayyaa irraa dhaabbadha. If booda deebi'aa dachaa 3-4 yaadaadha. Kun dhaamsa kooti. Oromoo immoo taraftu sanni dammaysaa jechuudha. Walloo ta ilmaan 8 wallooti. Ilmaan walloo silaa 7. Gaafa walloo duullitti godhamu Oromoon baadhee haguuguu dirmattee walloo cabu achitti hafe. Hanqee hafe san walloo jaaniiti jilba walitti cabsatanii achitti hafanii ilmaan 8 walloo jaanii heera muratanii adda galan. Kanaaf dachiin ta 8 ilmaan wallooti. Isin nama lama kamataa moluu ka shiggireerra wallolu. Oromoon taakkuu takka dachii namaan barbaannu nuti. Taakkuu takka teenya immoo dabarsinee hin kennin. Wallaala isinitti hin fakkaatin. Guyyatti eegu jirra malee. Kanaaf yommoo ummanni raayyaa nuti. Ummanni Oromoodhaa waan itti amanu qaba. Abbaan murteeffata dubbii fi lubbuun abbaan raabaati jedhan. Ummanni walloo karaayyaa nuti Tigraayii wajjiin jiraanna. Lakki nuti naannoo Amaaraatii wajji jiraanna jennaan nagaatti jiraadhaadha. Isinitti haa toluu jennaan nuti. Watakka. Warra akkanatti amanu, warra dimokiraasitti amanu, warra karaa nagayaatti amanu. Warra zarrafitti amanuu miti. Kanaaf ummanni kana hubatuu qaban. Dachiin Oromoodha karaa wallootiinis tahi Goojam Matakkalii fi Wambaraadhaas koonyaa lama achii qabnaa jechuudha.
wambaraa fi matakkal taakkuu takka namaan kennin taakkuu takka tanamaatti isin dabar dubbiin lafee jabdu isinitti hin fakkaate warri san ammoo naannoo Amaaraatii wajjin jiraannaa nuti jennaan nagaatti jiraadhaa ijoollee maammaa warar jennaan Gojjam keessaas wambaraa fi matakkaliin lakki gaa eega isaanii wajji jiraattan isinitti haa tolu warra kanatti amanu Oromoon warra sirna gadaatiin bulaa ture raroon gaalaa xiqqaattus harreen hanqattu jette Oromoon bishaan sirna gadaatiin dhalanne kanaaf gadaan Oromoo keessaa hin banne kana balleessuu barbaada garuu jarri mootummaan har'aan tana gartee cinaan isaanii baalaa taraajuun ka maqaa Oromoo qabatee deemu kun kalola daangaadhaa akkuma kalee Tigraay irratti Eertiraa guuza yaammatanii Somaalee yaammatanii Oromiyaa yaammatanii warra Kibbaa yaammatanii aboo rabbii ja'a guuza nuu ba'a jedhanii Arabaan xayyaaraan nu dirmadhaa jedhanii waan dhala namaa irratti hin hojjenne irratti hojjetaa turan nuti san duraahuu gartee gaaf tokko naafi raayyaa abbaa maccaa baandii bilisummaa keessatti walirraa fuuneeti beeksifna waltajjii xalayaan harka jirtu waan jettu harka mirgaa jaaladheetiin abaa oobaase harka bitaa dirqameetiin dargii wayyaaneen filmaata jetti duuba harka sadii rabbinatti nuumne khaafe miilaan sii baasaayii gaafadhan jiru xalayaan harka jirtu kana jetti raajjate harka jirtu maal jetti jennaan dhiyeenya kana naannoo Tigraayitti hiriira bahamee jiraa je hiriirri bahame sukkarri nutti qaala'e jedhaniiti hiriira bahanii je uummanni mirgan boohi gartee hiriira bahanii waan itti qaala'e himachuuni nuti naannoon Oromiyaa ashaboo namaatu natti bilbilaa jiraa dhiifama kanaafi Oromoo naannoo teenya qeetee eeggadhu jaarsa umruu hin tire waa gaafadhu seenaa dabreerraa waa baradhu nama harree hoobe galanni dhuufuudhaa jette Oromoon kaleessa sanduuqa reefkaa barattoota qalama malee humaa harkaan qabne naannoon Amaaraa nutti ergaa turte barattoota Oromoodhaa hin dagatin kana yoomuun dagatiin hijaan gufuu galanni sireedha har'a tola akkam na biraa qabanii guyyaa akkam Oromoo biraa qabanii Oromoon naannoo Amaaraa dheeyxee dhumti nama 50 fixanii jechuu kan hin lolluju iyyaafadhaa ilmaan Oromoodhaa kan naannoo Affaariin karaa gartee walloo deeman nuti lollu kun hiikkaan qabu jennaan nama 50 fixan dhala Oromoodhaa duraan deemanii bakka lolaa dhaqanii hin lolluunis hin ta'u kanaas akkaan itti ilaaluun qaban mana murtii sadii qabdi Oromoon achirratti ilaalaan ka gadaarratti mana murtii ummataa mana murtii gaammee gadaatii fi foollee gadaa fi qorqalbii takkaa'uu surriyaada saayikooloojii warra mana murtii isaaniiti sadeen kanaa jiraa jechuun kanaaf namni tokko duula dhaqee hin duulu jechuun akkatti fudhatan qaban suni murtii waan edhaati hadhaqee beeka warri har'aan tana deemee bikka biraa dhumu kun wanni reefu rabbi jazaan balleessu jazaa'iin rabbiin ooltu rabbi jazaan balleessu qaallittiin sanuu dhuftee qe'eeti jetti duute kafana sii manguddoon liqinarraa fuutee qaallichi jeesan warra Oromiyaa keessatti nama miidhaa ture Oromoos ta'ee khabiraa isa san tuchi dhaqee
achitti rabbiin irraa baasa kakalee nama dhiite dubbiitu dubbii fidaa wahii yaadan waan inni fi balleeysen isinitti himamee ummata Oromoodha rabbi jazaan dhiisu wanneen juuf 92 daaroo labuu naannoo burraa isa janitti nama dhiiteen makiinaa tana gartee gommaa lafannarraa maxxansanii nurraa bu'a jerjera qabnaa jennee kadhannee ijibbaannee namni cinaan nurraa hafee cinaan dinnaan tokko eega nama hunda abbifne tokko ka'ee makiinatti rarre nama saniin dhiite baqadheetiin Keeniyaa dhufe poolisa Keeniyaa dhiitee waliin maree akkana maree lafa naqaaye siboo an naman tuyne nama miine arra maalifiin dhiitamee ji'eetiin galee if barbaade ifiin arkemmoo hogguun if arkugaa naaf dhuftee jechuu way bar tokko wata daroome dhiira teenya bar tokko wata daroome qawweedhaan nama reebe jazaa'i rabbi inoltu rabbi jazaan balleeysu ani sarra wata daraan na reebe jeetin firraayiqe ani 92 qawween nama reebee nama dhiite bara 2,000 rabbi narraa baase yoo namarraa dhokattees rabbi irraa dhokattu namni ni irraanfata rabbiin irraanfatiinsi Oromoo kun ammoo ka addaati waan ajaa'iba sitti ta'u kanuma addaati Oromoo bilisummaa teenyaaf haa qabsooynu nuti yoo Oromiyaa murannee achi baanee ollaa nagayaa taanee jiraanne malee nagayni Oromoon jiru kana akka gaaritti sammuu keeysanitti sammuu teenyatti ifamuu qabnaa jechuudha ifam duuba deebi'e fitti himuu qabna asirratti reefu jaartiin jaarsaan kufte ilmaan kaatii keenya hayyoonni bara 48 qabsoo godhaniiti yoo bilisummatti nu ga'uu baatanillee galata qabu nutis isaan faana dhufne xurree isaan taraaran irra dhufne garuu arra paarlamaa Itoophiyaa keessa jiranii jechuudha akeekaaf kaayoo kalee bahaniif dagatanii arra galaasaa dilbooti paarlamaa Itoophiyaa keessatti garta biitti san jijjiirraa akkam qabdi nagaya akkamtu dhufe gaafii Oromoo deebi'e moo gaafii lafaati moo gaafii lafee deebi'e paarlamaa harka baasuu malee waa addan baafanne keessa jiraa jechuudha namni akkasitti Oromoon jaalataa turte san irra deddeebi'eetiin dubbataa ture kabajaa ol aantu gararraa qabduuf hin qabaaf jaala kan arra kunoo khabiraa dhiisi xixiqqaan jala jiru kun humaa dhiisi haa yaa'u kuni kanaaf kan biroo immoo namni bara dheeraa kana qabsaa'e kan ilmaan Oromoo qabsootti yaame karaa agarsiisee guca qabsiisee fi barsiise hayyuun nuti silaa qabnu ka Afrikaa kana bulchu ka sabni biraalleen quudhuuf kan nutis nurraa dhalate jenneetti boonnu tokko leencoo lataati dhaaba biraa dhaabaadhaa jaa inni ni sabman tana dhaloonni dhufu kun abaa'oon waan isaa fixate dirqama isaa fixate dhaaba biraa dhaabbadhaadhaa kajuu ergaan dhiyoo tana dabarsu bari gabrummaa bara 150 ulfina isiin qabduu fi gadadoo isiin qabdu ulfina isiin qabdurra dhaaba haaraya dhaabaa jechuutu irra ulfaata Oromoo biratti
Oromoo ji'a gubbaa jirtutti mijiinsan leencoodhaan. Ol dabarsi leenco. Tamarsi gubbaa jirtu san Oromoo chirra jirtu san asiin dachiin samiilleen ta Oromooti miiree Oromiyaarraan. Achi ji'a gubbaadhaan gaatanuma isaaniiti gaa qixxee Oromiyaatiin oloo warrachi gubbaa jiru dabarse. Dhaloonni har'aa kawaan ati haasoytu kana fudhatuu miti. Ati nama Afrikaa bulchuu danda'u yoo hayyummaadha. Garuu barnoota wacaqe wallaalli caraqee jetti Oromoon. Haadha abbaanis Oromoo seenatee beeyi isinunti leencoo galaasaa araarsoo biqilaati warra gurguddaadhaa beeke atoomsa warra qabsoo godhaa ture irraa ka booda abbaa nagayaati arra biyya san keessa jiran kaleessa mootummaa kanaa wajjiin hojjannaa jaa abaawoon tokkoome isaan sanuu arra mogga darbanii jechoo gumaanootu isiisan sabaan addamuruu cicciruu wal shakkisiisuun umrii fi dheereeffachuuf godhan deebi'a ammallee saba keessan keessatti urgaan teessan nu hanqattu ajaan teessan nu hanqattu Oromoon duyda bal'aa isinii qaba hanga guyyaa garan galiniitti ulfeedni keessan gararraa jira kanaaf arra namni gartee manguddoon Tigraay ka gartee gahaa qabdu barnoo waan qabeenya gahaa qabdu ka barnootaan isin hin geenye ka isin irra jajjaboodhaa ka isin irra dardaraa Tigraay keessa dhuman dhaqanii lafa dhakaasan keessatti miseejii dhala boruutiif dabarsan isin amma duuba paarlamaa cubbuu kanuma harka baasu kana keessa seentanii ergaan dhaloota boruutiif nu dabarsitan maali nu arra jiru jabaabira kanaaf dabarsitanoo maali wanni waan Oromooti ayyaman gaafadhu tanaafin dubbat nam tokkollee bakka hin buune ifiin bakka bu'ee dubbat dhaamsiniin dhaamu ummata Oromootiif hin dhaamu jininaaroonni ilmaan Tigreedha gaafa mootummaan kun mootummaan biltsiginnaadha ifiinjeef moggaase kun itti lafaa ka'u waraanni isaaniitis jininaarri isaaniitis firri gara firaa jennaan kalloon gama loonii ceete jedhan achi galaniiti achitti wareegama duraanis bilisoomanii ji'a 8 gabroomanii ammaan tana bilisooman ji'a 8tti keenya hoo kakka kamaal galchuudha kadheen kakaayiluu gonfaa kurneel abbabaa garasuudha kadheen gadda mooraa diinaa cabsanii hamilee saba kanaa fuudhanii miisa mikkaasan maaliif karaa Taaddasaa Birruu deemen deemina santu kabajaadha arra isaan kana gaa arra hoo isaan maal dalagayyo jenne kaan kaayyoo ta'iisisu kakaayiluu gonfaatii fi kurneel abbabaa garasuufaan abdii raggaasaatii fi mikaa'el booran kurneel ayyaanaa faarratti warra hidhaa gajjabeessu warra isaan kun hidhamuu qabaju ragaa gahaa qabna guyyatti yoo arra kajiru kunillee lubbuun dabre kadhaloota dhufuut dabarsinee bira kun akkanatti naftu kana hubadhaa yommuu arra oduu aduun hin dhayin oduu aduun walqixa jirtu akkuma kalee saba keessaniif jecha mooraa diinaa cabsitanii tun irra hamtuudha mooraan taammaa tun irra hamtu mooraa firaa fakkaattu diina hamtuudha kanuma marxoo bifatiyyaa beekuu gaala kiyyaa ta'een jennee namtichi arra kakeessa keenya beeku kakkatti nu diigan beeku kakkatti nu waan ni godhan beekuutu maqaa Oromoo qabatee nu gubbaa jiraa jechuudha kakeessisaa gartee Itoophiyaa gudditti ijaarraa jiran Itoophiyaa dullatti ijaarraa hojjan hin ta'u san turre jiraa bar takalee afaan tokkoo ta baandiraa takka
ሳንዴ ቢፍና በዘረኝነት ላይ የተመሰረተው ህግንስ ጅጅረሙ ቀባጃን እናገርኑት ህግ ሸኝ ጎሰረት ይጃራል በዘር ላይ ኩዋን ሰቦኑማ ቴቲን በለይሰን አፋን አጄሳ በር አራላሌ ናኖ ደንገደ ወልገይ ጨፌ ኦሮሚያዳ አፋን አማራቲን አሳውን ወይ ናኖ ነማራ አፋን ኦሮሞቲ እንደበርሲቲ ወይ ኢስን ማሊ ኢስን ሜፍ በርባዳ ኤኙማ ኸይሰን ደበርሲተኒ ነማን ከነና ስላ ጉባ ኢስን ገከነማ hanga dhufee jalaa ol kennamutti tanallee if keessa dammaqa caffeen oromiyaadha fedhee gartee gaazixeessonni gartee haa jijjiiree haasa'u malee ka bulchu oromiyaadha nama afaan oromoo haasa'u hayyoo nama maxxanne malee yoo nama fakkaanne malee jiraachuu hin dandeenyu nuti biyya teenya irratti tanaaf egaa ajandaan kiyya katteaanu dhaamsi kiyya katteaanu wannin arra qabadhee dhufe nyaadha yaa sadee walirra hin jirre kajeef woma wanu dura dabrerraa kaadeeti waa goona kana hogguun ji'u intala gurbaatu intala takka jaalate miciyyoon dhugumaan bareeddi ተወሶ ገራ ሃዳ ጅርቱ ዮ ዱብረ ታቴ ነው ከነ ጃኔ ማይረገ ይፈተኒ ጃርሰ ኤርገተኒ በር ዱርጋ ዱበርቲን ተኘ ዶቃ ዮን ዱብረ ታቴ ገርቴ ሆኖ ዶቃ ቢቴ ለፈኻ የነ ዱራ ዳምሰ ቀብቴ ኦሮሞን ወኔ ደርቱ ሱናታ ኸይሰት ተጥሩፍ ተወዶ ገራ ሃዳ ጅርቱ ዮ ዱብረ ታቴ ነው ከነ ጃኔ ወራ ለፈቀው አመ ጉሩባን እንተ ለከዳት ከዳናን ከነኒፍ ገበረ ጉዳ ጋፈታ ዋን ቀቡጡ ልጎዴቲ انت لغبري فودي غلفت هما تك اوسولا فتنا فينيف كانغا جينين غدانو عمل لي ابانديسو جيني وانا الكنين دبو غارين غدانو ابان انتلا كيسمما دو فنتلا سالالو داف هوغو دو فركات abbaa kana silaa tumaaleeysatti qaltee tumaaleeysa hoolaa kare'eetti qaltee jira keeysummaa bulchuu barbaadde kana tokko ollaayisi jira tumaaleeyyii re'eetii fi ka hoolaadhaa hedduu qaba yaaboo arrasiin dubbisuu barbaadee jetteen duraanuu qe'etti numa lallaala ka jaartii qabu hogguu isin karaa deemtu hoggusa diifaa gara galee laalan talatan jaartuma namaa osoo jaartii qabu ana beeyta khawso jaartii qabu jaartii namaa laalu waan horiin beekee wallaalee beeytanii jara keenya qormi loonii tokko hogguu dhufeeti dhadhaloo tana afuunfata fincaan xiqqaa tokko biriggooti ufuunfatee funyaan samii qabee laala waan nedha laabaatoorii isaati kattiin qoratu jaartii namaati ni qabdi jechuudha beekisan horomi loonii adda baafatu akkasitti osoo beekuu niitii namaati odoo beekuu qabeenyuma qabaachuu qofaaf qabeenyi kun boruna biraa godaanaa odoo hin jiin intaltitti dhayxee yaaboo har'anii rakkadde abbaa kiyyaan na dhufe addunyaan tuffiixeensa ganamaati hoolaa tokko takkaa'uu re'ee korbeeysa re'ee tokko naa kennii jettee yaaboo keessummaan abbaa kiyya firraa bulchaa humaan qabuu qabaataan rabbuma siin narra jira rabbii sirra jira jiirsa seeqee maal qaba humaa miti abwaan amma duraa husumaan na dubbisuu dhabe malee hedduun si jaaladha tajaalalatii jaateetiitti deebine jetteen wahuma barbaaddir kadhuuti arruma abbaa kiyya kana narraa galcheetteen aboo gammadega fuudhettu maaleeysatti ken jaarsa fidde isaa fi
jaarsin talaani qalanii bilcheeysite intalti fiddeet harka dhiixee fi nyaata dura keeyse nyaadhaagaa jettee yaa sadee walirra hin jirre abbaan himatere intalti tun akkana jette jaarsaan gandaa yaabbatee hogguu bare intalti tiyya akkana naan jettee na harkaa naa gaafadhaa waan kana jettee fodoon hin galle aarii hin galuu hin danda'u je abbee akkana jaa akkam jettaa jennaani anaa jee jetteen intalti maaliif jette dura jaarsa kiyyarraa hin kaa jetteen dachii tanarra rabbiin dubartii narra bareeddu kumaatamaan uumee jirtii jeen kan ijjisaan ana maleen agarre na kadhate gabbara humna isaatii ol hogguu abbaan kiyya gaafatu boodhalaan isii boodatti hafte jeeta biraan fuunee jetteen waan qabu abbaa kiyyaa kennee na fuudhe jetteen takka jetteen jaarsi kiyya kan lammataa abbaa kiyya jetteen ka gurbaa na fuudhe waan inni qaburraa fudhatee ana kenneefi mana duwwan na galche sadaffaan ka ollaa kiyya kana jiru jetteen ka tumaaleeysa tokkoon jaartii namaatiin boru haajaan irraa qaba jee boru haajaa na baafti jee osoon jaartii namaa ta'uu na beeku korbeeysa tokkoof na eeggatu jetteen tanaaf hin nyaadhaa jeen jettee yaa sadee walirra jirre sadee walirra hin jirre kuni sadee walirra hin jirre kuni warra arraan tana nagaatti namanne kana naannoo Tigraay naannoo Amaaraatii fi warra badhaadhinaa warra ifinjuu baalataraa warra biyyanuu warra qaba Itoophiyaa har'anuu bulchaa jira jee Oromoo sossobu kagartee ilmaan Oromoodhaa fuudhee lola daangaa irratti lola karaa nagayaatiin dhumu geessu hammas kana jala dhaqee lola isan laalle keeysadhu kana gaa sadee walirra hin jirre guurini mimmamata bishaani mimma lafa citaan dabbasa lafa yuuboon dalluu lafa namni roorroon itti galte kaka'eensaa saamamtu qadachiin saamuranii namaa kennan akka miggalee rafa eeysumaatirraa rafa Oromoo lammiitiyyoo ka eeysumni saaluynaatii galee rafa ani eeysumman gootaan qaba soddaa rakoo qabuus dureeysan qaba yoonan dabaa ta'ees lammiitiyyaawwaa qaba Oromoo akkasi gaay silata teenyaatis irraa dubbanne sadee walirra hin jirre keeysaas keenyaas hedduu jira beeytaa kan Oromoo kakalee Oromoo qabsaa'uu gabbee karra Oromoo diiguu dhaabbatu nama tokkootu namuma biyyaati ka wal beeynu jaarsa umriin ture itti bilbile jaarsi kun karaa Adaamaa kana ol galeeti edaa hayyoota keenya kana jala deema yaaboo nama tokko waadhaa mijiinii naan jee hayyoota keenya silaa akka jiru garre hayyoota hogguu hunda wajjiin haasa'u tokkoon arke keeysaa tokko jee isa sanii waanaa dhaamii naan jee dhaamsi gaa mootiin sodaanne janii anniin dhaama inni sanii itti aanaa habteedha doktor itti aanaa habte namni hallayyatti deemo fuudhee hallayyattiin sin deeminii jee jaarsi umriidhaan bara dhibbaa jala jira jaarsi natti dhaame kun niin hordofaa jee nama sadiin akka gaarii galatoomaadhaa ulfaadhaa waan gaarii irra jirtanii naajiin jee tanas niin dhaama gaa ergaan sun mootiin sodaanne Professor Muhammad Hassanii fi Dr. Bayana Soobaatii fi Dr.
Tsaggaa'ee Araarsaa Rabbi isin wajjaa jiraatu jabaadhaadhaa. Dhaamsi karaan kanuma isin jettan sanii. Warri kanarraa hafe immoo jiini uummata Oromootti illee dabarsinaan jee hayyee jennaan warri kanarraa hafe yoo Abiyyi biraatti toltellee achi dhufaa jee if jijjiiruun isan dhibduu jee. Abiyyi biraa yoo bakka dhabanirree warra amma TPLF dhaqanii jee TPLF wajji marii godhanii jee. Yoo TPLF biraanillee qaawuma tokko horkatan dantaa sabaa takka irraan kaayyannee jee jirra kun. Komiin hayyoota biraarraa hayyoota inni komiirraa qabu san maqaa naa dha'ee jira ani maqaa dha'uu hin barbaadu. Maaliif jennaan namni guyyaa shanyee facaasaa nafee guyyaa hagaayii dhufaa jetti Oromoon. Ka guyyaa hagaayii dhufe guyyaa haramaa dhufaa. Guyyaa kaabaa guyyaa hagaa gartee kaabaa dhufaa guyyaa baayibaaqaa dhufaa. Guyyaa muraa dhufaa guyyaa tumaa dhufaa. Ha guyyaa tumaarraa hafe inni nuu namaa miti nameedha. Uumamee dhufe gaa Rabbiin fidee nuun mari'ateen finne fedhii isaat fidee dachiin irra fidees tasaati. Waan jennuun qabnuu jechuu. Kanaaf arraafniin dhiifadha. Hayyoota inni komate san. Anillee isaanillee akkasumaan jeen. Jara komatte kana maqaa isaaniin dha'u. Jara galateeffates birhaaniin siigaa. Itti aanaa haftee immoo gartee ati mucaawilii guddatu. Oromoo waa hedduu sirraa eeyti. Namni karaa malee deemu karaa malee sin oofinii. Aboo kana sheer godhaa namni itti aanaa haftee fi Profeesar Mahammad Hassanii fi Doktor Bayaana Soobaatii fi Doktor Tsaggaa'ee Araarsaatiin nagaa. Dhaamsa biyyarraan addaamani kun. Kanaga as geesse jee kana goggoona jee kunoo maraataan ibidda mana qabe. Isiniif galti dubbiin tiyyetuun egaa ani dhaamsa kiyya dabarfadhe. Warra dhaabaa haaraa dhaabaa juus hin dhaamnu ni qabna. Adda bilisummaa Oromoo qabna. Goblaa hidha hooggana goblaa hidhannoo qabna. Kaarraan tana gartee waraana kalee addi bilisummaa Oromoodhaa. Fuudhee uummata Oromootii fi abbaa gadaa kenne san harkaa qabna. Goota gootowwanii ka akeekaaf kaayoo qabu. Isaan san qabna. Kanaaf dhaabaa haaraa hin dhaabnu hin rakkatin abbaa. Warri dhaabaa haaraa dhaabaa jettanis. Ka paarlamaa Itoophiyaa keessa galtanis karaa ejjeta huccuu si yaa godhu. Wanni siin jennu hin jirtu kana haala. Dhiirti immoo dheeyitee tichi keessa dhumte seenaa warra Tigraay kana laala. Maaliif jennaan warri Tigraay TPLF tola nuu ooleetiimi. Uummata Tigraay irraa rakkoon qabu Oromoon. Kanaaf jininaarri isaanii hayyoonni isaanii ka alaa keessa jiru waliif dirmataniiti. Biyya fi ji'a 8 bilisoomsan. Ka xayyaarri Arabaa gabroomse. Nuti immoo keenya akkami jiraa. Uummata Oromootiin abdiin kutatinaa jechuu barbaadeeti. Abba deeme. Abdiin kutatinaa. Goota deeysee jirti. Haati Oromoodhaa. Agar hujiin garsiiftee jirti. Yaa kan saba sangaatiif jireenya gadhiise osoo mana qabu gaara halachiise qabsoo bilisummaatiif dhiiga isaa lolaase seenaan si yaadata dahabaan barreeyse seenaan si yaadata dahabaan barreeyse. Galme seenarrattis bakka gaarii qabda yaadatamuuf jiraatta baraan baraayyuutti.
haadha waboo deeyse haadha keeyroo deeyse haadha karree deeyse dabalee ammallee yaa kan sabaasaatiif alaa mana dhabee haqasaa mul'isuuf bosonatti galee seenaan siyaadaa tawwabuuf dahabaan barreeyse seenaan siyaadaa takeeyruu dahabaan barreeyse seenaan siyaadaa takarree dahabaan barreeyse tolegaa akkasii gootanii ilmaan oromoodha raayyaa fahaa saboo duritti dawwee fi shawaa maabalee harariif bakkeen biritti dhiiga fi dhangalaasanii xurii gabrummaa dhiquudhaaf hedduutu lubbuu fi kennee bilisummaa magarsuudhaaf goottan keenyan dagatamiin qabsoo hageenyu galiidhaan hayyoolee fi barattootiin goottanii fi ogeeyyiin keenya qonnaan jireeyyoo hojjattootiin duhaa jiru ammaasiyana guy tokko baay'een oolu bilisummaan gumaan galuu gumaa dhiiga lubbuu isaanii ni baafnaa bilisummaanii goottan kaaleeysaa fi har'aa falmattooti bilisummaa oromoo yaadatuu qabnaa if kodhaanii walabummaaf lubbuun naamuutu qixxumaa tallagoon qabaanne humaa isaanis finnee namaatii jibbaniiti hadhaa gabrummaa yaadachuudhaan nurraa jira qabsoodhaan buune faanarraa roorroo jaalaggacha banii biyya fi dhabanii booyuun bikka salphinaan jiraatan ulfinoon fakkiinuu ta'uu akeekaaf galii kabajaa lafee dhiigaan turree baasuuf filataan innu garsiisan kan bilisummaan nu geeysu yaadachuudhaan nurraa jira qajeellee buune faanarraa gaaleeyti damee irna damee gandisa osooni gowwaan taa'uuti karri dubbii fannisa gaaleeyti funyaan dabadu goonaanni gadaba gowwaa wallaalaaf daba qaroommaa jala daba asaboo koran malee suufii naannawan malee diidanii niin harkani hayyuu gabbaran malee dubbataa gunatan malee dubartii kabajan malee heera hundeena iranii galagadoon deeysanii dabeeysa deeyse galuu dirree qabsoon geeysanii galagadoon deeysanii dabeeysa deeyse galuu dirree waboon geeysanii yaa citaa diida bookee arsiin gamaan si dheechifata gamanaan ammoo ituu si dheechifata rabbi obbaasii godhe yanta labbaan doofaadhaa ati beeyteen heerumtu abbee beekee sin kennu rabbi haftuu si godhe shananoo boona kiyya shanan bareeda kiyya 11 ilmaan booran ilmaan adeerran kiyya warri saree sagali karra cufaan jirjiru warri dubroo sagali mooyyeetumaan jirjiru warri hayyuu sagali kabeekaan saanii 99 heerri galeen jirjiru gaafa calii jalanko harkaa farma muraan ole
dhaamsanuu dhaame qabatu diru koo ilmi boruu qilite dunfura jaldoo biiroo kafilaan keeysan jirre bitimee xiqqoo moota kormi keeysan jirre lammii bobbaa jaldee isaa ta jiraan keeysan jirre garii dubbii hoffee kijiba ta dhugaan keeysan jirre waboo waa loluun dinne oromoo gargaarsa keenyaa duuban jirre dhakaan gaaraa ka'eegaa lafa bu'uuf gulufa ibiddi gaara gubee siraaree gubuuf gulufa yaaraaree maan dirmanne osoo gaarriin gubanne gaarri keenyaas gubate gaariin biyyaa baqate nafne dhugaa isaa falmate galagadoon deeysani gowwaa humaan beeyne biyya ormaan geeysani galagadoon deeysani dabeeysa sabaa fi lolle dirree qabsoon geeysani lolli faanka gootaati yaa dabeeysa maaltu lolaansi gahe lolli ka gootaati yaa luyna maaltu lolaansi gahe kennaanis taarjaati doyna maaltu kennaansi gahe dubbiin tahayyuuti gowwaa maaltu dubbiinsi gahe waa sadii masootiyya sadii moo masaanuutiyya hayyuutu masootiyya gowwaan masaanuutiyya arjaanis masootiyya doyni masaanuutiyya gootaatu masootiyya luyni masaanuutiyya lammiin namattuu ni hamachiifti male oromoo lammiin namattuu ni hamachiifti male lammiin fiin jibbitu tokkee diina raroo fi tokkee diina waaroo fi lameen diina dasaadha male edaanamuuf bare gowwaanaa fi waraaboo male misoomsumoo masheensuudha je dubartiin talbaatumtu osoo teeysuuti taraafuu cirtumichiin dooyte je waa yaadadhaa oromoo kalee sanduuqareef kaan nutti ergan naannoo amaaraati arra wannichi dhaynee dhumnuuf hin jirtu lola sillaalle keeysan seenin qe'ee tee eeggadhu qe'een teetuu saamamtee jirtii bara atiin naannoo amaaraa lafti isaan irra wallolan san raayyaa fi qobboon dilli ati jettu kun maqaa isaaniitiinuu yaamamtu isaan illeen fakkaattu kun jarri bar nama Itoophiyaa jechuu hiikkaan isii maali yoo jetteen siin himanii bar yoon bahe maqaan kun eenyuuni bahe eenyuun raggaafame yoo jetteen siin himan eenyulleen fakkaatu bar dubbiin rakkoo biyya tanaa wanni itti dhaabbachuu didde takka tanaa bar Itoophiyaa jechuun afaan Giriikiiti fuula gubataa jechuudha mootummaa Itoophiyaa dura mootummaa Abisiiniyaatii jira Abisiiniyaa dura mootummaa sirna gadaatii jira jechuudha Oromaa mootummaa Itoophiyaa kana dura mootummaan ture jira yoo jetteen hawaallee siin jammaa balaalsimu Abisiiniyaa ka Abisiiniyaa bafiitis yoo jedhe alaa uqimsiin jandafanii warri seenaa dhoysu warri seenaatu nuti takka oromoon ummata amaaraatiin diina keenya jetteen beeytu firaa malee ummata Tigreetiinis garuu diina keenyaa janiiti hayyoota isaanii irraa dhageeysa bar hayyoota isaanii gartee warra gartee isaan dhaggeeffatan ka juntaa baalaa oromummaa mimmattaal jan nama san qe'ee isaa kabachisiisuuf oromoon lubbuu jijjiirraan qabne kanneen maalumaa siin ga'e maalumaa si rakke garuu dhaamsi jiru yoo jiraate oromummaa kaampaaniin namaa yeroo hin jiru warri arraan tana naannoo mootummaa naannoo oromiyaa bulchitan ka oromoo taatan silaarra guddaan keeysan alagaatu oromiyaa bulcha hangi gubbaa jirtan san maqaaf oromoodha
Oromoo dhaa'u isin haadha abbaan Oromoo Oromummaa namni isiniin kan. Itti yaada. Lolan taane keessa Oromoon naqina. Isin baala taraadhaa miti kijiba. Dhiini qeeyiroodhaa naftanyaa bilisoomseeti 4 kiiloo galche. Booda ifumaaf wal nyaatti. Baddaa jaarsoo yaala gaggibee. Wal nyaattu maaltu nu dhibee shoolee yaashi malakoo. Guyyaan jennuu sini dhufaa jechuudha. Achitti ifii wal nyaachuu teessi. Dachii Oromoodhaa taakkuu takka. Nurreen kanneen. Tanamaatis hin barbaanne. Isinii wajjin jiraadha kajee. Duyda bal'aa qabnaaf hojii jiraan. Jibban sanamaan qaba. Kanaaf jarri har'a wal lolaa jiru Oromoo. Dhaamsa kijaniin guduunfaa dubbiin dheeratteedhaaf harreetti hin fe'anii ni ga'a hangiin dhaame kunu sheer walii godha bakka iyyuu facaasaa dhala Oromoo keessatti warra biyya keessa jiru ka biyya alaa jirus waliin ga'a. As keessa beektaa dhaamsinis jira koomiinis jirti. Haif barbaadu namni daawwitii walii taana guca walii qabsiifna karaa wal garsiifna wal barsiifna. Akkuma walirra jirruun jechuu kiyya. Kanaaf isin warri biyya bulchaa jirtanis dachii teessan falmadhaa jaan uummataan. Dachiin har'aan tana irra wareegamtan kun dachuma teessani dachii Oromooti. Karratti wal lolaa jiru immoo tiyya irratti uummata Tigraay mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraati. Dachiin ammoo ta Oromooti. Nama lamaa kamataa malu ka shiggiree irra wal lolu. Nagaarra jiraadha. Tatte aantutti guutuurra walitti deebinaa ijarraa na hambisaa bakkaan dogoggore naasirree isaa ilmi namaa guutuudhaa miti. Fayyadaa horaa bulaa dagaagaa deebana.